Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Shiroota Diyaabiloos kutaa lammaffaa. Dhiifamaa fi eegumsa isaa nuuf baay'isee hanga yeroo kanaatti kan nu ga'e Waaqayyo Abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Yeroo darbe shiroota Diyaabiloos jalqabne qabxiiwwan lama ilaallee turre. Har'as akka fedha Waaqayyootti isumatti fufuutiin kanneen hafan kan ilaallu ta'a. Kallattiimaan gara barreeffamaatti. Qabxiin sadeeffaan hojiiwwan gaggaarii bakka isaanii malee akka fayyadan taasisuudha. Kitaabni qulqulluun waan hundaaf barri jira. Wanta samii gadi ta'e hundumaafis yeroon jira jedha. Kitaaba lallabaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1. Hojiiwwan gaggaarii yeroo fi bakka isaanii malee yoo fayyadamne faayidaa fuuraa isaanii caalaa badiinsa isaan fidantu caala. Shira Diyaabiloos bifa kanaan dhaabbatan keessaa muraasa isaanii akka armaan gadiitti ilaalla. Waa'ee cubbuu keenyaa yaaduun kan nurraa eegamu yeroo gaabbiitti hojiiwwan gaggaarii gammachiisoo ta'an akka yaadannuuf nu kakaasa. Yeroowwan kanatti caqasoota gammachuu waliin walitti dhiyaatan yaadachuun jireenya gaabbiitiin akka itti fufnu kanneen nu taasisan kan akka gaabbuu fi imimmaan fokkaatan nu jalaa balleessa. Caqasa kanneen gaddan qajeeltotadha. Jajjabinas ni argatu waan ta'eef jedhus nu jalaa dhokfuu danda'a. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 4. Bifa kanaan Diyaabiloos kitaaba qulqulluu keessaa hima xiqqoo kutee baasuun mala isaa fiixaan baafata. Diyaabiloos fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin jedhamee barreeffameera waan ta'eef jedhee yeroo isa qoru gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos immoo akkas jedhamee immoo barreeffameera jedhee deebiseeraaf. Wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 6-7. Kanaanis Diyaabiloos caqasa hima tokko kutee baasee caqasa kana kan ibsu kan biraan akka hin jirre fokkeessee yeroo nuuf dhiyeessu kanaan geggeeffamnee dogongoruu akka hin qabne gooftaan keenya nu barsiiseera. Kanattis dabalataan Diyaabiloos caqasoota baay'ee kaayyoo isaa fiixaan baasan nuuf caqasuu danda'a. Bakka jajjabinnii fi adabbiin barbaachisutti dhiifama taasisuu caqasuu danda'a. Faallaasaa immoo bakka araarriif dhiifamni taasifamuu qabutti caqasoota waa'ee adabbii dubbatan nu yaadachiisuudhaaf ka'a. Bakka callisuun filatamutti caqasoota waa'ee dubbachuu hubachiisan yaadachiisa. Nama tokkoof caqasoota kanneen biroodhaaf dubbataman yookiin wal siman isaaf akka dubbataman taasisee dhiyeessuunis mala Diyaabiloos kan biraadha. Fakkeenyaaf caqasoota lubootaaf duuka bu'oota ilaallatan amanaa tokkoof kan caqasaman fokkeessee dhiyeessuun waraana. Gooftaan keenya duuka bu'oota isaatiin lafarratti eenyuuniyyuu abbaa jettanii waaminaa kan isaaniin jedhe isaaf yookiin amanaa tokkoof kan dubbatame fokkeessee isaaf dhiyeessa. Fakkeenyi biroo immoo balleessaa yeruma argu nama kan balleessaa raawwate kana dheekkamsaan adabuu danda'utti agarsiisa. Namni kun tarkaanfii barbaachisaa kan akka fudhatu kan kakaase Diyaabiloos caqasa hammina kan raawwatan hunda magaalaa Waaqayyoo keessaa akka balleessuuf cubbamoota lafarraa hunda ganamaan hin ajjeesa jedhu sammuu isaa keessatti waan boceef. Faarsaa 100 lakkoofsa 8. Shirri isaa kan afuraffaan shakkii dhaabuu yookiin immoo shakkaa taasisuudha. Namni shakkaan dadhabaa fi salphaatti harka isaa Diyaabiloosiif kan kennu waan ta'eef diinni keenya carraa argate hundaan shakkii isaanii focaasa. Fakkeenyaaf gaabbii ilaalchise gaabbii galuu kan danda'u ta'uu fi gaabbiin isaa Waaqayyoo duratti fudhatama argachuu gidduu shakkii focaasa. Akka barsiifataatti qabatee turuu isaatiin amala isaa keessaa tokko kan ta'e cubbuu dhiisuun salphaa kan taane erga isaaf ibsee booda cubbuu jaallatu kana yoo dhiise jiraachuu akka hin dandeenye taasisatti agarsiisa. Dandeettii isaa ilaalchisee gargaarsa Waaqayyoo dhoksuun shakkiin isa guuta. Akkas kan jedhu jecha raajichaas isa jalaa dhoksa. Maaloo kan na dhiphisan akkam baay'atan. Anarra kan dhaabbatan baay'eedha. Namoonni baay'een lubbuu kootiin Waaqni keessi hin fayyisu isheetiin jedhan. Faarsaa 3 lakkoofsa 1-2. Kan gaabbii galu kun gaabbii galuu isaatiin kan dhiibame itti fokkaatus cubbuu isaa yeroo isaatti himachuu kan qabu akka ture yookiin soba ta'uusaa yookiin Waaqayyo gaabbii isaa akka isaaf hin fudhanne yookiin immoo cubbuu adabbii inni baachuu hin dandeenye ol kennisiisu ta'uu isaatiin salphaatti isa fayyisuu akka hin dandeenye taasisee akka shakkusa taasisa. Kaayyoon Diyaabiloos inni guddaan kan gaabbii galu hunda abdii kutachiisuudha. Kunis laphee isaa dhabee cubbuu isaatiin akka itti fufu taasisa. Kanatti dabalataan Waaqayyo murtiiwwanii fi adabbiiwwan baay'ina qaban dursee kan inni kenne caqasuun namichi fayyisummaa Waaqayyoo akka inni shakku taasisa. Tarii Waaqayyo adabbiiwwan kana kan buuse namoota cubbuu kan isaa caala salphatu hojjetan irrattis akka ta'e taasisa yaadachiisa. Diyaabiloos
qoraatti shakkisaa kana jireenya dhuunfaa namootaa keessattis dhaabuu danda'a. Kabaja durbummaa yookiin gaa'ela isa kamtu filatama kan jedhu laalchisee shakkiin ni dhaaba. Kana boodas namichi lamaan keessaa karaa filatirratti akka shakkusa taasisa. Namichi monokkosummaa yoo filate jireenya kana geggeessuu danda'uu fi dadhabuu namoota filataman qofaaf kan kenname ta'uu isaa caqasuun baay'ee cimaa akka ta'e taasisee akka shakkusa taasisa. Inni kun kan isaaniif kennameef malee hundumaaf miti. Wangeela Maatiyos boqonnaa 19 lakkoofsa 11. Namni adduma addaan kennaa waaqayyo isaaf kenne qaba. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 7 lakkoofsa 7. Itti fufuunis kun kennaa siif kenname ta'uu isaa maaliin beekta jedhee isa gaafachuutiin dursanii kan kufan qulqulloota abbootii waamee hafuurri waaqayyoo kan isaan irra bule Daawitiif Saamsoniin ati maaliin caalta jedha. Faallaasaa namichi gaa'ela yoo filates Diiyaabiloos gonfoo durbummaa dhabdee isaan jedha. Itti fufuunis jecha qulqullicha Phaawulos isaaf caqasa. Kan hin fuudhiin gooftaa isaa akkam gammachiisuuf waa'ee gooftaa yaada. Kan fuudhe garuu haadha manaa isaa akkamitti akka gammachiisuuf waa'ee biyya lafaa yaada. Kan hin fuudhiinis kan caalu raawwate. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 7 lakkoofsa 32, 33 fi 38. Xumura irrattis isa kan filachuu akka qabu murteessuu hanga dadhabutti shakkee dhiisaa jechuudha. Diiyaabiloos tajaajilaan yookiin jireenya monokkosummaadhaan murtaa'anii kanneen jiraatan keessattis shakkii isaanii focaasa. Namni tokko jireenya monokkosummaan murtaa'ee jiraachuu yoo filate Diiyaabiloos jireenya gootota amantii warreen duraa fi duuka bu'ootaa caqasuun guddummaa tajaajilaa isaaf ibsa. Namoota baay'ees gara qajeelummaatti kan deebisan akka urjiiwwanii bara baraaf calaqqisu. Raajii Daani'el boqonnaa 12 lakkoofsa 3. Ibsaa qabsiisee guuboo jala kan kaa'u hin jiru. Baattuu ibsarra kaa'uun mana keessa kan jiran hundumaa ibsa. Hojii keessan isa gaarii ilaalanii abbaa keessan isa samiirraa akka galateeffataniif ifni keessan akkasuma namoota duratti haa ifu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 15 hanga 16. Faallaa kanaa namichi tajaajila yoo filate immoo lafarra kan jiran jireenya ergamootaa dhabde. Namni waaqayyo qofaaf dhiyeessuu kan danda'u nageenyaa fi tasgabbii dhabde. Karaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waan baay'eef yaaddofti jedhee Maartaan akeekkachiisa filatte malee akka Maariyaamii carraa gaarii miila gooftaa jala taa'anii barachuu dandeessisu hin filanne isaan jedha. Waraansa Diiyaabiloos akka kanaa abbaan qulqulluun tokko akkas jechuudhaan ibseera. Diiyaabiloos monoksee qofaasaa jiraatu jaalala obboleewwan tajaajiluun isa waraana. Monoksee obboloota tajaajiluun jiraatu immoo nageenyaan kadhannaa fi jaalala yaadaan gara samiitti ol fudhatamuudhaan isa waraana. Diiyaabiloos karaa biraa shakkii isaa walitti dhufeenya hawaasummaa keessattis ni facaasa. Abbaa manaaf haadha manaa, hiriyyoota, hoogganaaf hojjettoota, hiriyyoota hojii gidduutti shakkii isaa ni dhaaba. Namni tokko jaalala, amanamummaa fi dhugummaa namni biraan isaaf qabu akka shakku taasisa. Namoonni amala isaanii, wixinee isaanii fi kaayyoo isaanii akka shakkanis ni taasisa. Diiyaabiloos kana kan taasisuuf namoota gidduu kan jiru jaalala hafuurummaa irrattis ta'e hawaasummaa irratti hundaa'e balleessuun gara lolaaf mormitti jallisuu waan barbaaduuf. Mudannoowwan baay'ee salphoo ta'anii fi rakkina tokko malee hiikamuu danda'an Diiyaabiloos shakkiiwwan adda addaatiin guutuun walxaxaa taasisee isaan dhiyeessa. Akkasumas Diiyaabiloos amantii irratti shakkii ni focaasa. Har'a kaadumsi baay'een nama rakkisanii fi sirrii kan hin taane barumsa shakkitootaa kan burqan sammuu Diiyaabiloos keessaadha. Dhaabbileen amantii adda addaa fi adda addummaa gidduu isaanii darbees amantiin hanga kaadumsa waaqayyootti geessisu osoo hin hafiin hundumtuu Diiyaabiloosiin kan uumamanidha. Kanatti dabalataan Diiyaabiloos waaqayyo waliin jiraachuun akka hin danda'amne fokkeessee shakkii isaa focaasuu danda'a. Karittii qalloo fi balbala dhiphoorra eenyuu seenuu akka hin dandeenye shakkisiisuun jireenyi kiristaanummaa cimaa fi rakkisaa ta'uusaa ibsa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 13 hanga 14. Waaqayyo nurraa kan eegu sadarkaa gonkummaarra eenyutu ga'uu danda'a jedha. Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 48. Xumura irrattis waraansa hafuurota xuraawoo jalaa eenyutu baraaramuu danda'a jechuun shakkisiisa. Kana hundumaa gidduutti garuu gargaarsa waaqayyo isa xumura hin qabnee fi namootaaf kan taasifamu kennaa fi hojii hafuura qulqulluu ni dhoksa. Akkuma kana Diiyaabiloos namni gaabbii galu abbaa gaabbii isaa akka shakkutu ni taasisa. Abbaan gaabbii isaa waa'ee isaaf xiyyeeffannoo fi jaalala akkasumas icciitii eeguu fi eeguu dhiisuu laalchisee isa shakkisiisa. Qannoon abbaan gaabbii isaa isaaf kennu
sirrii fi sadarkaa hafuurummaa inni ammarra jiru waliin kan wal simuuf kan waliin simne ta'uu irrattis shakkii sammuu isaatti naqa. Beekumsaa fi hafuurummaa isaa akka shakkus ni taasisa. Fedhiin diiyaabiloos inni guddaan karaa isaaf danda'ame hunda fayyadamee kan fayyuu barbaadu kana abbaa gaabbisaarraa adda baasuudha. Sababni isaa yoo cubbuu isaa himate abbaan gaabbisaa waraansota hafuurota hamoo shiroota isaanii fi mala isaanii waan ifa baasuufi. Diiyaabiloos hafuura shakkii kana hunda laphee nama gaabbii galuutti kan facaasuuf abbaa gaabbisaa shakkee akka inni namanneef cubbuu isaa akka dhoksuu fi xumura irrattis dhiisee akka inni deemuuf. Kana caalaa kan dinqisiisu immoo maaliif nama akka keetitti cubbuu kee himatta jechuun icciitii gaabbii akka shakku taasisu isaati. Diiyaabiloos hojiiwwan gaariis akka shakkinu ni taasisa. Fakkeenyaaf gadoof qabummaa fi mataa ofii salphisuun maalummaa fi dadhabsiisuu irra kan darbe maal fayyada? Mirga kee humnaanis ta'e kabachiisuu osoo dandeessu kanneen biroo yeroo sobanii fi jeeqan ilaaluun kee maal jedhama siin jedha. Akkuma kana hojiiwwan gaarii warreen biroorraas akka ati fagaattuudhaaf summii shakkiisaa sitti biifa. Ati garuu shakkiiwwan akka kanaan fudhatiin. Shakkiin yeroo sirra bulu hundumaatti kun hojii diiyaabiloosidha jedhi. Shakkii hundumaas keessa keetti hin fudhatiin. Shakkaas hin ta'in. Shakkiin kees ittiin fufin. Waa'ee shakkii kee mari'achuu dandeesse taasisuun dogongora ta'uu isaa mirkaneessi. Kan kanaan achis waaqayyo shakkii hundumaa akka sirraa fageessuuf gara isaatti kadhadhu. Jabaatanii kan dhaabbatan kan hin sochoone ta'a kan jedhu jecha kitaaba qulqulluu yaadadhu. Tokkoffaa Qorontos 15:58. Har'aaf kan qopheeffanne hanga kanaatti kan dhaggeeffanne ture kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.